buniin har'a jaartee oshee qabdee ariite. Ani kan hin jedhu dhugaa rabbii dubbachuuf najjaati jechuudha. Kala singaan galtu bunii jalan galtu har'alee intala gandaa waraantee ofii garaa isheetiin as beelamaa ofii mootuyyuu dhaltu nama ariiti. Rakkooleen ijoollee keenya yuutubarootaa kun maali? Warri dhiiraa kun warri dhiiraa warri yuutubarootaa kun yoo dubartii takka fuudhan maaliif lammaffaa fuudhuu deeman? Maaliif dubartii bultii dhoggan? Dubartiin hoo maaliifi bakka ani waan inni isaatu naa galuu dede. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka jirtu naga keessan fayyaa keessan akkuma argitan bunii intalatti har'a qabsiiste najaat najuudha moo najaat. Najaat immoo ni maraatte. Ammallee kun fatiyaa waraante intala gandaa waraanuuf deemti jechuudha. Gaafa san intala san odoo bakka malee waraantee kalee odoo waraantee morma odoo waraantee garuu ana kana dhibu. Har'a maatiin isii nagaa ta'a. Ammallee bunii jalaan galtu waan buniin jettirraan haftu. Ani dhalaan tokko bakka yeroo tokko gaafta jettanii dhaaltanii dur ulfaataadha jechuudha. Bunii waan feete godhuu dandeetti abbaa manaa isii erga. Tokkoffaa dubartoonni kun rakkoon isin qabdani. Erga dhiira san qabachuu dadhabdanii dubartii biraa hojii haa jiraatuun dhiiftanii. Dhiisaa bakka abbaa marraa keessan arraba dhiisuu erga diddeen xiqqeessuu dhiisuu erga diddeen kabajuu erga diddan dhiirri gabbayee tabiraa fuudha. Har'aati gaafa isa kabajuu dhiiftee dhiirri gabbayee tabiraa fuudha. Maaliif ree kabaja isaan qabdu waan taateef kabaja isaa waan hin qabneef jecha hin taane waan isa miine ooshe nama bunii irratti waan asin dura ta'aa ture hin beektin jechuudha. Fatiyaa irratti fidee ammallee deebi'ee intala tana hin fidee erga intala kana fidee amma immoo hin dhiisu jette. Wanni akkanaa kun immoo miidhaa akka fidu beektanii miidhaa guddaa fida. Sababni isaallee maaliifi namni gaafa aare wantoota tokko keessa galaa miira aare keessa galaa waa balleessaa waan guddaa balleessa jechuudha. Obboleettiin bunillee isii gargaarti obboleettiidha. Anotootaa hin gargaaru. Hamma dandeetti gorsitee mitiire hamma dandeetti erga gorsitee maal goota? Bakka ufiinuu yoo fuudhe haa fuudhu yoo dhiise haa dhiisu. Dawun ooshan ilma kiyyanaa fidaa jedhaayyuu jechuudha. Gaafuma inni dhalaa takka duukama buniin balleessan isin qabdu. Lolu odoon taane abbaa mana isii akkamitti akka gorfatu qabdu. Jaalalaan akka itti godhatu qabatu qabdu. Jaalala akka qabdu. Sijjamari buniin jechuudha. Dhiibbaa akkamiin akka niitii isaa taateen beeytanii miti. Dursaa dhiirri wanni inni barbaadu jaalala barbaada. Dhiirri kamuu dhugaa rabbii isiniin jedha. Dhiirri kamuu dubartii irratti hoo isiin rakkina qabaatte malee dubartii biraa irratti fidu. Yoo jaalala isaan kenni, yoo kabaja isaan kenni, yoo iddoo isaan godhi, yoo wanni inni barbaadu irraa ta'iniif, yoo wannuma inni barbaadu hin ta'iniif akkam goota. Dhiirri dubartii biraa fiddi. Haa qabeenyas dhabu, haa qabeenyas qabaatu. Isinii galee garuu immoo buniin immoo iddoo takka hin turre yureefu waggaadha. Isiif wal jalatti ilaalana fakkaata. Isiidha. Muktaaris waggaatti irratti fuudhee ooshallee waggaatti waggaa yuun geenne yuun da'uun ka isii jechuudha. Isii waggaa kuni haala maaliiti? Haala amala abbaatti. Mana keessa rakkina mana keessa jiru. Yoo yeruma hunda ala taate, yeruma hunda dhala yoo taate, yeruma hunda bakka saahibdoota yoo baay'ifte, yeruma hunda mana namaa yoo deemte, yeruma hunda wantoota ta'an yoo agarsiiste rakkoon sirra ga'a. Mana keessa isinii galee mana keessa akkasitti beekuu qabdan obboleeyyantii. Zim jettanii namuma cafaacafnaniitii teen inni yoo ittiin galiin ofii isiitu itti galaa. Jamari wanna intalatti tuffatee jira yoo oosheenu wanna nu niti wanna san niti oosheena lammataa tana baay'ee tuffatee jira saayidoo hin jaalanne ittiin gammanne. Ofiiyyuu lama fuudha inni haa fuudhu hin jenne ittiin gammanne. Garuu dhugaa rabbiitiin jedha dhaltuun dhiira yuutuubaraatitti heerumtu dhugaan isillee badiin isillee wallaaltus beeytus gaduma isii baay'ee noqon. Kaameraan bakka hin dhuwaan yeroo hundaa waraaba waan ta'eef. Rakkoon dhiirarra hin jiru isinirra jira. Rakkoon saahiba badatti saahiboomuu dubartii ta'eef miti dubartii baddu
Dubartoota akkanaa irraa fagaadha. Dubartoota badduu irraa fagaadha. Hiriyaa badduu ofirra qaba. Erga bultii ijaaratte bultii keetu caala. Maatii kee caala bultii keetu caala. Maatii kee caala jireenya kee ofatutu caala. Hamma fedhe fakkeenyaaf. Ha jiraatan maatiin kiyya. Ha jiraatan maatiin kiyya jettee dheengadda jechuudha buni. Maatiin kee hamma fedhe qabeenya yoo qabaate siin ta'u. Teetuma tana siin ta'a. Teetuma tana siin ta'a. Maaliif maatiin yeroo hunda waan maatiin nama fayyadu yeroo rakkatte itti dhayita. Si guduunfanii hagasoo maatii baadiyyaa hin beekan jechuudha. Maatiin baadiyyaa fuuluu danda'u baay'ee itti ulfaata. Otoo qabaniyyuu isaan itti ulfaata. Garuu isuma badaa kana si wayye isuma badaa kana isuma amala badaa kana amala kee jijjiiratte yoo duraan amala sheexaanaa qabaatte amala sheexaanaa ofirraa buuftee amala gaarii isaaf jaalala kennu isaaf bakka kennu. Bakka hin jiraamne waan akkasii malee hadha jechuudha. Hadha ol kaatee dhalaa namaa waraanu, dhalaa namaa tumu, ganda keessa fiigu bakka qaqqala singaa. Tun immoo jechuudha. Har kaleessa nama waraantee har allee mootu nama bira waraanu deemti. Hin qaanoftuuf iyyuu. Hin qaanoftu atillee gara mana keetii galee jettiin achirratti jechuudha. Deem galii jettiin. Ufumaa ofiitii maa of xiqqeessite dhalaan takka takka. Ufumaa ofiitii maa kabaja ofirraa buufti. Obboleettiin isii immoo har odoo rakkoon tokko intala kana waraananii intala akka gaafa dura calisamu san sabni namni amma fakkeenyaaf mucattiin tun amantaan isii kiristaana. Tun amantaan isii musliima. Obboleettiin bunii tun yoo intala tana waraante har'a intala bakka tana bakka tokko mutu akka fatiyaa sanii namni takka lama isinii fixee calisa isinitti fakkaate sitti fakkaate kijiba. Boru rakkoo keessa seentan tasgabbaa dhugaan isiniin jira. Akkasii jajjabaadhaa nagaaf rahmata rabbii keessa jiraadhaa wantoota akkanarra hiriyaa gadhee irraa gonkumaa uumaa siin gootu si balleessiti malee siin tolchitu kayri si yaaddu diigaa bultii keetii malee dhalaan takka takka jireenyi kee akka jireenya sii ta'u hin barbaaddu. Sun immoo akkana ko'ee akkas ko'ee qaama ooshan jala deemu sun jechuudha. Akkana ko'ee akkas ko'ee. Wallahi lazim taarika diraama dhagaa deemna yeroo deemnu wanni hunduu diraama fidaa deema. Bakka dhalaa nama maaliif akkana isinitti fakkaata? Yaada isin qabatu wallaaltee ani qabadhaadhaan bakka bu'aadha yaadni isaanii isin galee. Bakka isin erga manaa fi yoo mana keessa aanu yoo mana keessa aartu dubartii biraa bira dhayite hara baafatti. Dubartii biraa bira dhayite arraf jetti. Bakka argitanii miti amma muktaari fakkeenya. Zor jedheetuma achuma achitti hafe. Sinigalee akkasi. Asumarratti dhaabaan agannaa tura baay'ee isin kabaju laayikii keessatti sirra gochuun deeggartiin koomentii barreessaa arrabsaa barnaan